namoonni marsaan laguu keessan jeeqamu akkasumas immoo jeesaa eeggate dhufne yoo isinitti dhufuu kan isin dhukkubu guyyaa tokko guyyaa lama dura garii kan torbe tokko dura na dhukkuba jedhu jira namoonni keessan gaafii dhuftanii na gaafataa turtanii kanaafuu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء معركة من جرتو هردوتك يقال قالي عندك يسنو بكم جرتني في أكم جرتني تنجين نكوسنا لك أو جتشاه دس فيديو هارتك فيديو كم برباكي ستك قبل لسني دفيت نجرا الناس مالي يشون كسني نفو واي مرسالكو كجاي قتين دفني كيو دفنبوت ينو دكوبو أكسما كان يونو دفيت نجر قيا دبرسي نورا بدو وانت تجرا يشون أول ما قالت واي مرسالكو ترى قبل لسني دفيت نجرا فيديو كنا هنگت مرات لالون دغتنا كيساتو بليان كي كشمراني ور ديرات اللي سن الالتا ورنا دمنا قبدني ورنا بليتيك قبدني دوا كنا لالتني وكن دغيفتني الراهيم في دنديتن جچون بربادا ورت عمل كنا كنن قبنو قباتن تاي كيساتو بليان كي ورن بي اورما كيس جرتن سبب بي غرغر راكوداني مرسال لغو جيسا يغتو دغو دندا اكسمو سن دفيتن جدي كاي دكو كومنتي TikTok gara asanti orosho jedhu irratti namoonni hedduu nagaafataa turtan dhugaa rabbi dubbachuudhaaf marsaan laguu yoonatti dhufuu guyyaa tokko guyyaa lama dura yookiin immoo torbee tokko dura kana dhukkubu jira guyyaa lama dura kana dhukkubu jira nattoo dhufeetiin jedhe immoo kakaroora yookiin immoo seerannatti dhufne jira jettanii nagaafataatiin kan turtanii fi viidiyoo hadhaa kan hanga xumuraatti dhageeffattanii akkasuma immoo laaltanii waan isin jedhe kana seeraan itti fayyadamtanii guyyaa takka lamatti fayyadamtanii addaan kutoo sontaane haga silaa wanti isin dhukkubu kun isin irraa badutti osoo ta'ee fayyadamtanii ittanii furmaata argattan jedhee abdii guddaan qaba. Osoo gara viidiyootti isin dabarsin duratti warroon haaraa dhuftan anaa dhufu baga nagaa dhuftanii chaayinaala kanaaf yoo haaraa taatan immoo maatii ta'aadha. Akkasuma immoo mallattoo oolii isin irra galchaadha. Laayikiin keessan anaafis jajjabina ta'a akkasuma immoo namoota hedduu bira akka ga'u taasisa jechuudha. Sheerillee walii godhaate. Gamanumaanii gara wanta qabadhee dhufee maal fayyadamtan yookiin maal dhuddanii ka farmaasii irraa bitattanoo ka mana keessatti fayyadamtanoo maalidha osoo hin jedhin duratti waa tokko lama isiniin jechuun barbaada baleeyyan kiyya kan shamarranii yeroo marsaan laguu isinitti dhufuu fakkeenyaa fi wantoota gaazii qaban tanan durallee viidiyoo irraa hojjedhee jira irraallee dubbadhee jira wantoota gaazii qaban hin fayyadaminaa isiniin jechuun barbaada. Marsaan laguu akka isaa eeggatee hin dhufne kan godhan keessaa maal fa'aadha jettanii tokkoffaa irratti yeroo isin kan dhukkubu taate marfee fayyadamaatiin yoo jiraattanii marfee qusannaa da'umsa ka dhoogu haa ta'uutii isin dhukkubee haa ta'uutii yoo marfee kan fudhatan ta'e akka inni asirraa badu taasisa jechuudha yookiin immoo karoora isaa seera sagal lakkisu taasisa ji'aan akka isinitti dhufne taasisa isinirraa kan hambisu jira ji'a 3 ji'a 6 kan hambisu jira garuu osoo isin dhukkubin osoo marfee hin fudhatin sababbii tokko malee yoo ka marsaan laguu ji'a 6 yookiin ji'a 4 kana ol kan isinirraa fuute yoo an gara mana yaalaa deema osoo mana yaalaa hin deemin duratti garuu wantoota isin jedhe kana keessattuu warroonni marsaan laguu keessanoo isin dhukkubullee waa sadi qabadhee dhufee jira waan ta'eef iyyuu viidiyoon isin hojjedha viidiyoo kana xumuraatti ilaaltan jechuudha. Osoo gara viidiyootti isin dabarsin kanaaf dhaamsa tokko isin dhaamuudhaaf malee wantoota itti fayyadamtan qabadhee viidiyoo ilaaltu. Namoonni marsaan laguu jeesaa eeggatee dhufne yookiin ka jeeqamu jechuudha. Maaltu akka jeequu danda'u maqaa isin kaasee jira. Warroonni isin dhukkubu yoo isinitti dhufu guyyaa lama guyyaa sadii dura torbee dura tokko dura kan isin dhukkubu warroonni sunniinoo maal goonoo jettanii waan isin amma gara fuulduraatti viidiyoo irraa hojjedhu kana hin fayyadamtu kanaan didamee innaan garuu osoo kiniiniin fayyadamin dura wanta isin dhaamu barbaadu osoo kiniiniin fayyadamin dura waan anam isin jedhu kana sirriitti itti xiyyeeffadhaatii fayyadama yeroo marsaan laguu isin dhufu hundumarra deddeebi'aatii fayyadama yeroo kaan illee dhuudanii isin jettan qaama keessanii fayyaadha waan ta'eef yoo mara tokko isinirraan hin ga'u garuu osoo kiniinii fakkeenyaaf warroonni mana arabaa yookiin biyya arabaa keessa jirtanii yeroo baay'ee marsaan lagootti dhufu shamarran kenna kiniinii kennaniif mana arabaa keessatti jechuudha kiniinii kennaniif kiniinii sunni obduraafis rakkoo isinirraan ga'uu danda'a waan ta'eef iyyuu kiniinii sana osoo fayyadamuu barbaattanii jechuun barbaada. Egaa akkuma isin jechuuf yaaletti asitti waa baay'ee qabadhee dhufee jira waa haga 3-4 qabadhee dhufee isin jira jechuudha. Jalqaba irratti warroonni marsaan laguu isinitti dhufu garaan isin dhukkubu jechuudha. Isin moruu gara handhuuraa gadi dhaabate isin dhoggee hedduu kan isin dhukkubu yeroo marsaan laguu isinitti dhufu torbee tokko dura yookaan immoo guyyaa 2-3 dura garii immoo itti dhufee osuma dhukkubu kan irraa badu jira jechuudha. Gaafilee namoota hedduu akkasidhaniitiin kan keessan nagaafataa jirtanii. Kanaafuu isaa fi wantoonni isin gochuu qabda warroonni marsaan laguu garuu seensaa karoora isaa osoo gadi hin lakkisinii isinitti dhufa garuu isin dhukkuba kan ta'e saniif inni jalqaba jiru kana namoonni hin beekneen jira jedhee yaadu biyya arabaatti girfaa jedhama. Itoophiyaatti immoo yookiin afaan oromootiin qarafaa jedhama qarafaa bunaatti gama biraatiin
Andaakuu isaa biraan qabu ammaaf qabadheetiin dhufe firame isaa jechuudha mukuma isaa kana. Isa kana waa hedduuf isin fayyada. Garaa keessa illee yeroo isin dhukuuf hedduu isin fayyada. Tumtanii yookiin immoo daaktanii danfistanii dhugdan jechuudha akkuma shaayitiitti. Kophaa isaa illee dhugdanii hedduu dhukkubbisan isinirraa dhaabuu danda'a dhibee biraa yoo hin dhibee biraa hin qabaanne isinirraa dhaabuu danda'a. Garuu osoo isin dandameetiin jedhee kanneen illee itti maktan rakkoo tokko hin qabu. Waa baay'ee of biraa qaba waan ta'eef daawwata hedduu. Inni kun qarunfudii yookiin immoo inni jedhama gurraacha kun inni kun immoo heel jedhama afaan arabaatiin. Biyya keenyatti hundumti isaatu qimamii shaayii yookiin bunaatti akkasittiin beeka afaan oromootiin naaf kolchaadha maqaa biraa qabaachuu danda'a. Afaan arabaatiin garuu inni kun heelidha inni kun mismaara jedhama jechuudha. Kana isinitti argisiise suni. Kanaafuu kan inni itti dhuydan jechuudha. Warroonni marsaan lagoo isinitti dhufu isin dhukkubu. Kana malallee miti yoo argattanii kanas itti dhuguu dandeettanii garuu irra caalatti inni kun inni lammaffaa kun kan fayyaduu fi warroonni marsaan lagoo guyyaa isaa eeggatee hin dhufne ji'a isaa eeggatee hin dhufne ji'a 2 ji'a 3 isinirraa ture sababoota garaagaraatiin akkuma dura isiniin jechuuf yaalatti eeggateetiin kan hin dhufne sanii fi hedduu isin fayyada. Warroonni miidhama qabdanillee Abba Hamraan yookiin immoo suunfaan kuni furdunnaaf illee karaalee itti fayyadamtaniin tana dura viidiyoo irraa isinii dalageetiin jira. Hadha garuu marsaa laguutiif akkamitti itti fayyadamnoo jettanii daffistanii kophama isaa waa takka illee osoo ittiin dabalin xiqqoo waan hadhaa'uuf sukkaaratti dabalachuu dandeettanii sukkaaratti dabaltanii danfistanii oo'aa isaa san feermuuzi buufattanii burcuqqoo tokko lama dhugdan jechuudha. Haga barbaadan danfifachuu dandeetta waan furdatuuf iyyuu maankan lama akkasiin gaa haga isinii ga'uudhaanii burcuqqoo tokko barbaadan burcuqqoo tokko lama barbaadanis akkasumatti itti fayyadamuu dandeettan jechuudha. Hedduu marsaan laguu akka inni guyyaa isaa eeggatee dhufu guyyaa isaa eeggatee isinirraa dhaabatu seeran isinirraa bahu hedduu isin qarqara jechuudha. Keessattuu namoonni isin dhukkubullee hunduma keessanuu fayyada. Inni kan biraa kan lammaffaa irratti argitan kun namoonni hedduun isa kana sirriitti hin beektanii xiyyeeffannoo namni itti godhe hin jiru. Namoonni hedduun viidiyoo tokko lama irraa dalagan malee nama irraa dalage hin argine. Inni kun zaafaraana jechuudha. Biyya Arabaa keessatti zaafaraana jedhama. Zaafaraanni qaali. Biyya Arabaa kanatti hedduu qaaliidha. Gatii guddaadhaan gurgurama. Akkasuma immoo warroonni mana Arabaa jirtan akka laayitti argachuu dhabuu dandeessanii jarrisi baay'ee jabeessu waan kana waan ta'eef iyyuu gatii kiiloon tokkichi gara qarshii 1000 jiranii baay'ee huddiidha. Kanaafuu maallaquma keessan baaftanii suuqa kam keessa iyyuu hin jira. Saladiyaa akkasii waan jedhamu hin jiru. Suuqa kamittuu hin argama. Warroonni fincaanis hin gubu, warroonni marsaan laguu eeggatee hin dhufne, warroonni dhiiraa, warroonni dhangala'oon hin barbaachisne isinirraa bahu waa hedduu tokko lama jedhee irraa dubbachuu hin dandeenye fi inni kun isin qarqaara jechuudha. Isinitti mul'ata jedhee yaada. Namoonni maqaa isaa afaan Oromootiin maal akka jedhamu hin beeku. Afaan Arabiffaatiin garuu immoo zaafaraana jedhama jechuudha. Zaafaraana jedhama afaan Arabiffaatiin suuqa kam keessoo deemtan argachuu dandeettanii koomentii jalatti immoo isinii ka'a maqaa isaa asirraa isinii galuu baate rakkoo tokko hin qabu. Kanaafuu zaafaraana kanaa bitadhaatti itti fayyadamaadha. Dhibee garaagaraa dhibee hedduu faayidaa guddaa qaba jechuudha. Gatii isaa namni kennan beeku malee. Kophama isaa kan akkamitti itti fayyadamnu roonni jettanii fi shaayii wajjinis daffistanii dhugdan bareeda. Shaayii aannanii wajjinillee Remboo jedhanis haa ta'uuti aannanuma aadillee argattan haa ta'uuti walitti daffistaniitiin yoo dhugdan fa'a maashaalladha. Hedduu qaama keessanii. Kana hunda ta'uu baannaan immoo warra caalaan kophama isaa kana daffistanii warroota kophaa hin jaalanneef shaayiitti dabalaa jedhe malee warroonni isinitti tolu kophama isaa daffistanii xiqqumatti dabaltan waan ta'eef iyyuu daffisaatii dhugaadha. Warroonni fincaan isin gubullee akkuma isiniin jedhe warri dhiirallee amaloota garaagaraa kan qabdanii akkasuma shamarran kennallee daffisaatiitti fayyadamaa isiniin jechuun barbaada. Kophaa isaa akkasitti daffistanii aannan wajjin yookiin shaayii wajjillee daffadha jedhee booda karaan isaa karaan sadaffaan warroonni garaan keessan isin bohoo sababoota garaagaraa irraa kan hin beekamne akkasuma garaan isin afuufamu ta'ee garaa keessa isin dhukkubuu isin ciniinuu fi akkamitti itti fayyadamtanii girfama kana qopheeffattanii isa kana jettanii zaafaraanuma kana ammas isa kana jechuudha. Ni argitan jedhee yaada. Qarafaa fi heel jedhama kun afaan Arabaatiin. Bifa kanaan walitti daffistanii burcuqqoma tokko dhugdan jechuudha. Garuu wanti isin beekuu qabdanii mismaara kana itti guddisuun qabdan. Maaliif hedduu nama waan ta'eef iyyuu xiqqumatti dabaltan mismaara isa gurraacha kana jechuudha. Ittiin guddistanii xiqqumatti dabaltanii itti fayyadamtan jechuun barbaada. Zaafaraanillee xiqqoomaa girfallee yookiin qarafaa kanas warroonni keessattuu qadhinna qabdanii hanqina dhiigas qabdanii hedduun guddisinaadha baay'ee nama huqqisa waan ta'eef iyyuu akkas isin jechuun barbaada. Inni kan biraa asitti kammuunidha. Kammuunii kinoosa kana
Kaamuuniin isa kana kaamuun paawudariidha kuni. Ani immoo kafirii qabadhee qopheessee jira. Isin immoo kaamuuni jettanii gaafatanii suuqa kamittuu argachuu dandeessanii firii kana daffistanii akkuma shaayitti dhugdanii sallee. Warroonni marsaan laguu turee isinirraa dhufu kajeessaa eeggatee yookiin jeessaa gallakkisee dhufu saa ta'uti. Warroonni isin dhukkubus irra caalatti garuunni warroonni marsaan laguu keessan ji'a eeggatee hin dhufne hedduu isin fayyada. Akkasumas immoo dammaa walitti dabaltanii isin yoo kan ganama nyaatan ta'e maankaa tokko fudhatan ta'e bakteeriyaa garaa keessaa dhibee garagaraatiif hedduu isin fayyada. Inni kun kaammuna jedhama jechuun barbaada. Kanneen lamaan warrootuma marsaan laguu jeessaa eeggatee dhufneef isin fayyada. Habba hamraa yookiin suunfaa jedhama afaan Oromootiin, afaan Arabiitiin habba hamraa yookaan immoo habba rashaad jedhama. Kanneen lamaan bifa kanaan itti fayyadamaa isin jechuun barbaada. Viidiyoon kee guyyaadhaa qabadheetiin dhufe kana fakkaata ture. Tana duras viidiyoo hedduu hojjedheetiin jira. Waa'ee furdinaa haa ta'u, waa'ee marsaa laguu kanarratti viidiyoo tokko irraa isin dalageetiin ture. Sababii garagaraa sababoota hedduu ka'adha hin kaasinillee sababii maaliitiif akka nutti dhufuu danda'u jechuun marsaa laguu kenna jeeqamuu danda'u, jeessaa gallakkisuu danda'u, yoo nutti dhufee dogongora nu wajjin maal fa'aadha waa jedhu kan jedhu baay'ee hojjedhee jira. Duuba deebi'aati ilaalaa isin jechuun barbaada obboleeyyan kiyyaa bifa kanaan itti fayyadamtanii isinuu fayyasuu irraa fayyadamtanii akka irraa fayyaa argattanis abdii qaba. Osoo addaan hin kutini karooran seeran guyyatti gizamee dhugunaa jettanii gaafachuu dandeettan ammallee koomentii alatti namoonni dura deddeebitanii waan na gaafattanii fi guyyatti al sadii soo dhugdan al lamallee dhugdan rakkoo tokko hin qabu. Garuu al lamaayyuu dhugnan girfaan kuniif hundumti isaatuyyuu yoosuu garaan keessa dhukkubbiin isin irraa dhaabbata jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa namoonni zaafaraan kun hedduu qaaliidha waan ta'eef zaafaraan argachuu hin dandeenye kanneen waan fayyadamaadha. Isin jechuun barbaada viidiyoon guyyaadhaa kana fakkaata ture hanga viidiyoo biratti walitti deebirutti nagaan naa tura. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.